baala gizee. Ana akka kootti baala gizee miti. Atis innis inni sunis baala gizee nuun jetti jirri. Eenyu baala gizeen? Baala gizeen eenyudha? Illaallaar. Sirba yoo isaan geeta'uun baala gizee jedhu nu bira ga'ee jira. Baala gizeen eenyudha? Maaliif baala gizee jedhame? Eenyu faatuma baala gizee jedha kan jedhu waliin ilaalla. Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni yaadiimaan. Nagaa keessanii walirraa babbannee kunoo yoo isaan geeta'u walitti nu deebisee jira guyyaarraa jechuudha. Laphee koo na tuqe kanaaf hin deebi'ee dhufe. Na tuqe keessa koo baala gizee. Eenyudha baala gizee? Maaliif jedhan? Viidiyoo kanaan kan waliin ilaallu ta'a hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Haay akkam jirtu nagaa mas deebi'een isin gaafadha. Si yaadeen jira waan hin ta'eef jechuudha. Amma sirbaa yoo isaan geeta'uun baala gizee jedhu waliin riyaaksaa goona jechuudha. Haga xumuraatti nu faana turaa. Viidiyoo kana yoo isin tole immoo sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Amma xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Baala gizee. YouTube'ii Ellaa irratti gadhiifame sirbi kuni. Baala gizee yoo isaan geeta'u. Lafa qonnaa. Wayyaan isaa kun immoo baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuu wayyaan isaa immoo baay'ee bareeda. Tu dubbannu mucaan ammaa kun jechuudha. Waa sitti argisiisa. Uffanni isaa kun baay'ee natti bareedeera naani. Mucaan kun bulloo irra hin jiru. Ammas hin cabee caccabsanii ammas sirba biyya abbaa biyyaatiin tolaa warra abbaa biyyaatiin nuti. Deebii baala gizee jedhus keessa argachaa waan deemtaniif jedheeti kanan sirba kana reakshinii gochuu barbaade jechuudha. Baay'ee toleera ilaalamii walumaan. Dhumeera. Yoo cufne iyyuu nu ga'a miti. Bakka keenyatu addanaa kan nu fide gizee miti. Baala gizee jechuun hin barbaachisu jechuudha. Short answer. Cufnuu moo xumurroo? Hin xumurrash. Egaa jalqabnee hin xumurraadha malee fixanneerra. Baala gizeen eenyudha? Eeyyuu jedhe. Xumurra garuu hin xumurra. Dhugumaaree. Baala gizeedha. Erga isaan jedhanii immoo nan jibbaaree ka eega barri tole immoo. Koora jechuudha. Kanaan booda namni baala gizee gaafa isin jedhu ittiin kooraa. Eega barri fidee waanan jibbuu hin qabu jedhee jira. Tokko. Iddoon keenya asumaadha nuti baala gizee miti jedhee jira. Lama. Sirbi kun waan baay'eef deebii ta'a. Kanaaf artistiin qabsoo keessatti waan hundumaa keessatti gahee guddaa qaba jennee haasofna. Waldhabdee sangoota lamaan ammaa gidduu jiru
Waan nama dhibu sirbi kun iddoo mabulloo itti waraabame mana sana keessa natti fakkaata. Yoo hin dogoggoruu baadhee iddoo baay'ee filatamaadha. Ishee namni hin beekne jirtu qodattii amma ishee bishaan kan godhanii keessaa buusan. Dur biyya keenya jirti turte. Bishaan keessaa buusu gaafa olii gadi akkas godhanii dhuftee bishaan namaa fiddi.